Lafaatii Amata dhibbaa fi 60 keessatti Muslimni Itoophiyaa akka rakkataa fi cinqataa fi beelawaa ta'ee harki isaa daaraa haxooytu taasisaniiti jira. Muslima Itoophiyaa akka inni rakkataa ta'u, akka inni cinqataa ta'u, akka inni beelawaa ta'u irratti dalaganii milkaawaniiti jiran. Laata dhiiroo eenyu ummanni Muslima Itoophiyaa irratti dalagee akka Muslimni Itoophiyaa diinagdeedhaan kufaa ta'u, akka Muslimni Itoophiyaa ummata duubatti hafaa ta'u, akka Muslimni Itoophiyaa yeroo hunda cinqii yaadu, akka Muslimni Itoophiyaa yeroo hunda rakkoo yaadu, eenyu ummanni waan kana irratti dalage? Inshallah ta'ala kan siif himu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota warri peejii teenyaaf haaraa taatan peejii teenya like gootanii follow gootanii hordofuu hin dagatinaa. Akkasumatti warri YouTube keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya dheeyxanii maatii ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoolee garii ta'an YouTube qofa irratti gad dhiifnu jira, tan peejii irratti gad hin dhiifne barnoota adda addaa achirraa argachuu dandeessan. Viidiyoolee ajaa'ibaa ta'an achirratti waraabnee jira ta'e isin argachuu dandeessan. Barnoota adda addaa achirraa argachuu dandeessan. Duuba daawwattootaa fi hordoftoota Lafaatii Amata dhibbaa fi 60 keessatti Muslimni Itoophiyaa akka rakkoo yaaduu fi akka cinqii yaaduu fi akka harki isaa daaraa haxooytu eenyu ummanni irratti dalagee taasise beektuu laata? Inshallah ta'ala dhuma viidiyoo kanarratti kaniin isinii himu ta'a. Rakkoolee ummata Islaama Itoophiyaa kanarra dhufte irraa takka takka yooniin kaniin isinii tuqutehe. Gaaf tokko magaalaa wayii keessa beetiin gaafii nama gaafadhe. Mee hoggaanii fi darasaa ja'an maal immaa jingoota jechuudhaan gaafadhe. Yeroo kana naa deebisan darasaa jechuun wanni nuti imaajin itti goonu ummata tokko kan mudawwara kaayyate, kan koofiyaa qabu, kan khaliixaa asitti fannifate, kan hoggaa deemu dachii ilaalaa deemu, kan mudawwarri isaa adoominarraa karaa keellootti jijjiiramaa jiru waan yeroo hunda waan mudawwaraan dhiqatu hin qabneef jecha ja'aniiti deebisaa naa kannan. Akkasuma dhuga darasaa hoggaa ja'an namni wanni imaajin godhu ummata tokko kafuula qabatee deemu, kan diin rabbii baratu, kan gartee duniyaa tanarraa achi muramee diin rabbiitiif lubbuu isaa kan ja'aniiti beekan. Waan ajaa'ibaati. Diin rabbii kaddamuun uffata bareedaa uffachuu nama ni dhorgiti. Fakkeenyaaf Dr. Zaakir Naayik haa laallu. Uffata bareedaa akka ummanni uffatu daran uffatee ummata duratti ba'a. Ummata keenya immoo maaltu mudawwaraa fi imaamata diimaa khaliixaa fudhatanii deemuu isaanirratti fi'e. Akkana jechuun badiidha jechuu miti. Haa taatu garuu maaliif akka zamanaatti uffatanii hin deemne? Fakkeenya gabaabaa siif haa godhu. Yoonii fi sheeyitichi tokko akka zamanaatti uffatee bareedee deeme Allah sheeyini ijoollee if godhuu fakkaata ja'aniin. Ibaadaadha jechuun maal jechuudha? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa kana hoggaa uumu. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جي أكنا جتشون مال جتشون أنا جني في إنسي أكنا جبرني مليهن أمنا جتشون مال جتشون أكا إسان آية خنا أكا براتي فهمن أمتانا فولدرتي إسنيه مودي مخانات مسلمة إثيوبيا رتي هجتي لا تديرو أكا متي فهمي مسلمين إثيوبيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جتجا مخانا أكا متي فهمن إن شاء الله تعالى سيفينم أكاتان الرقود دان نما اتفاهمي عبادة جتشون صلاة قفصان عبادة جتشون صومنا قفصان عبادة جتشون زكاة قفصان عبادة جتشون حج قفصان عبادة جتشون وانا كنا قفت مرتا لا ايكونومي تيتين قدتشون عبادة لا قبين يهورتشون عبادة لا هركنا ما خجلوا لابون عبادة لا درويتي جراتي درومتي جراتشون عزين جراتشون عبادة لا أكو مني مسلمين إثيوبيا كانت تفهمني تاسن تكفى وان أجائباتي في وان الدون مدن كسيسا إرى مسلمين إثيوبيا أكاتا نني تيادو إلمنا ما تكو خان دلغتو خان هجتو خان دينا جيل أن جيرامي إنكم دنيا دغتي جانيتي قبت تلاتا إنكم ورا دنياتي ورا آخراتي متي نمني الدنيا دلغتي شان برتي ورا آخرات دتاهن قبل جتشو يادا لا أكسيمتي دبين دنيا زلقت قبضة صحابان إرجما ربي رضوان الله عليهم بقى يسيفيني ما صحابان إرجما ربي رضوان الله عليهم تجار تران صحابان إرجما ربي رضوان الله عليهم مليونير تران صحابان إرجما ربي رضوان الله عليهم بفريدو تران تكا صحابان أركنا مجلك أفتين بيت الرانتان نمني ديني بو أكا دينا جيل أن خفو أكا إني دينا جيل رتي فوكس هنغوني نموتان نتاسي سيتو جرا وانا جايباتي في وانا مدن كسيسات برا وانا هدونا ما أجايب سيسا مسلمة إثيوبيا خيستي وقاني في إسلام جان مال إيماجين قوتان جتشودانين نموتان هدو غافد إسلام يوخانو مسلم هقا جان مال إيماجين قوتان جنان
إسلام وجاج أنما مدورة أفته نما خطابة قبته ديمو نما يروهن صلاته نما شعائر إسلام الراملته سن إيماجين قونا جان ولكن دبين كسيمتي شعائر إسلام خبتي إفيفوا رب جالة الراهي تكا ولكن أمو إسلام هجاج أن wanni namni imagine godhuu qabu nagaya wanni namni imagine godhuu qabu bareedina wanni namni imagine godhuu qabu jaalala islaam hoggaajaan qabrii imagine godhuu qabdu islaam hoggaajaan jawwee qabrii keessa jirtu imagine godhuu qabdu islaam hoggaajaan hiraari imagine godhuu qabdu namoota garigariitti jira hoggaa seenaa ergamaa rabbii himan sallallahu alaihi wasallam warra ergamaa rabbii miskiinaa godhanii mul'isuu barbaadan warra ergamaa rabbii rakkataa godhanii mul'isuu barbaadan laa walaakin ergamaan rabbii rakkataa miti ergamaan rabbii miliyonara ergamaan rabbii biliyonara akkamitti yoo kanaan jettu taate naatu siin ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nama hoggaa kennaa hin sodaanne irraa takka nama hoggaa waa kennu gaara kanaa fi gaara kana jidduu horii guutuudha nama tokkoof kennu haadha huwa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam garuu akkaataan namni keenya imagine itti godhe ni booya masgiida dhaabbatee ergamaa rabbii jechuun guyyaa hangana bishaan malee kalla ergamaa rabbii jechuun tujjaara ergamaa rabbii jechuun boonaadha ergamaa rabbii jechuun bareedaadha islaam hoggaa ja'a wanni ati imagine godhuu qabdu hiika islaam ja'amu kana mee isin yaa'iku hiikni islaam ja'amu nagiya jechuudha hiikni islaam ja'amu jaalala jechuudha hiikni islaam ja'amu raahaa jechuudha islaam hoggaa ja'an nama akhiraa isaatiif dalagatu qofa sahan akhiraaf dalagachuun addunyaa dalagachuu sin dhoorkitu akhiraaf dalagachuun akkaati addunyaa keessatti xuraawaa taate akkaati addunyaa keessatti cinqataa taate akkaati addunyaa keessatti beelawaa taatu sin gootu akhiraaf dalagachuu jechuun ibaadaadha jechuun hedduu ibaadaa rabbiin gartee kitaaba keessatti dubbatee buuse irra ibaadaalee tantu hedduudha bareeddee uffattee gammaddee deemuun ibaadaadha ilmaan keetiif deemtee dalagattee galuun ibaadaadha jaartii gammachiisuun ibaadaadha ollaa keetii wajjin nagayaan jiraachuun ibaadaadha ibaadaan lakkaawamtee hin dhumtu namootan gargarii ibaadaadha jechuun wamaa khalaqtul jinna wal insa ibaadaadha jechuun masgiida galanii salaatuu qofa isaanitti fakkaate kallaa dubbiin akkasii miti adeero kallaa dubbiin akkasii miti if dhoorgi ibaadaadha jechuun qabeenyaan guddattee argamuudha sahaabaan ridwaanullaahi alayhim miliyonara turan qabeenya isaanii yoo lakkoyte fixuu hin dandeessu gama biraa waan muslima Itoophiyaa keessa sammuu isaanii irratti fi'anirraa isin yaa'imu namni garigari hoggaanii fi waan takka balleeyse namootan garigari hoggaa waa balleeysan aboo arra addunyaa boru akhiraa siin ja'an namootanuma keenya irratti hasaa fudhannu arra addunyaa boru akhiraaf si fuuldura jirtu tanaan hiraar wal naqu kallaa akhiraa hoggaatti dheyxa addunyaa irra osoo jirtu wanni ati hiraar ittiif neyxuuf hin jiru akhiraaf dalagachuudha malee akhiraaf dalagattee raahan jiraachuudha shaykhul islaam ibnu taymiyaa rahimahullah radiyallahu anhu rabbi isarraa jaallatu jannata lamaatu jira jee jannani tokko jannata duniyaati jannani tokko immoo jannata akhiraati man lam yadkhulhaa namni ta duniyaa kana hin seenin ta akhiraa san hin seenu maali ta duniyaatun lazzaa ibaadaa keessatti argachuudha yoonii fi ati harka namaa eeggattu taate yeroo hunda ibaadaan teessitti hin toltu yeroo hunda nama harka namaa eeggatu hin tahin yeroo hunda nama ijji isaa nama achi ilaaltu hin tahin nama gartee ijji namaa si as laaltu tahuu qabda haadha huwa alhaq tana haqa jechuun islaama jechuun kana islaama jechuun kan ijji namaa as laaltu kan malee kan ijji isaa kharaa namaa achi ilaaltuu miti if dhoorge kanarra tabiraa si yaa'imu waan ajaa'ibaa si yaa'imu namootan keenya hoggaanii fi namni tokko waa balleeyse yookaanuu waan takka hamtuu dalage qabriin dukkanaa boru si eeggatti kophaa qabrii tee gacciifta maaltu jecha kana jechuudhaan nama gahe rabbii tokkicha sodaadhu rabbii kee tokkicha daangaa isaa eeggadhu waliin jechuudha haga namni rabbi caalaa qabrii isaa sodaatu dukkana qabrii sodaatu nu keessatti uuman amata 160 keessatti tana qofaa miti waan ajaa'ibaa hedduu jira namootan garigari hoggaa dubbatan akkana ja'an كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا سنجان أكنا جتشون مال جتشورا جولي آخراتها جولي دنيا انتهينا وانا الدنيا ما أجايب سيساتي
gama biraatiin siif haa fidu. Namoota garii hoggaasi dubbatan maal siin ja'an. Qabeenya keessatti nama sii olii hin laalin, nama sii gadi ilaali malee, nama sii olii ilaaltee isaanii ol kutuu yaaluu dandahuu akka ati lafatti gadaaftu si godhuu irraa takka. Qabeenya keessatti nama sii olii hin laalin, kasii gadi ilaali shukurii galchi. Footoolee garii sheer godhanii nama miskiina kopheen qabne rakkataa cinqataa faa sheer godhanii yoo nama kanarra caalte alhamdulillah jee jiraadhu. Akkana jechuun fuulduratti hin deemin jechuudha si kana. Kalla akkanaa miti. Deem fuulduratti diinagdeedhaan cimi, diinagdeedhaan jabaadhu, diinagdeedhaan fuulduratti deem. Dhuma dubbii teenyaa irratti eenyu ummanni waan kana nurratti hojjetee akka nuti akkana taanu sammuu teenyaan qabeenyaan duunu rakkataa taanee jiraannu. Rakkoo qabrii qofa walii himnu, cinqii qofa walitti odeessinu namni nu godhe eenyu isiniif haa himu nama biraatii miti. Suufiyyaa. Suufiyyaa hoggaa jennu suufiyyaan bakka lamatti qoodamti. Yahudaa suufiyyaa fakkaattee suufiyyaa ja'amtee biyya teenya seente takka. Suufiyyaan taan ammoo suufiyyaa dhugaati. Suufiyyaan dhugaatun suufiyyaa qulqulluudha. Suufiyyaa nagayaati, suufiyyaa bareedduudha, suufiyyaa hoggaa ja'an. Ma'anaa jecha suufiyyaa kana viidiyoo biraa keessatti isiniif hin fiduuta. Suufiyyaa jechuun jecha faarfamaa fi jecha bareedaadha. Namni suufiyyaa tana waan biraatti fudhatee suufiyyaalee jibbu jira. Walaakin ammoo suufiyyaa jechuun suufiyyaa hoggaa siin ja'an bakka lamatti qoodamti. Suufiyyaan takka ta Yahudaa keessaa suufiyyaa fakkaattee dhufte. Takka ammoo suufiyyaa biyya teenyaati. Suufiyyaan biyya teenyaa qulqulluu aqiidaa isiitii fi waa hunda isiitinuu qulqulluudha. Wanni jibbuu qabnuuf hin jiru jechuudha. Suufiyyaa Yahudaatu waan kana hunda nurratti dalage. Akka nuti rakkoo yaannu, akka nuti cinqii yaannu, akka nuti hiraar yaannu, akka nuti qabrii wal rakkifnu, akka nuti qabeenyaan gadi galoo wal goonu, akka nuti kanuu gadi ilaallu, akka nuti kanuu olii ilaalle wanni nu godhe suufiyyaan. Inshaallahu ta'ala viidiyoo biraa keessatti jecha suufiyyaa ja'amu kana guututti suufiyyaan maal akka taateen qabadhee isinii dhufu ta'a. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagayatti naa tura. Abdii hin murin kaayyootee sihiqa bakkaan ga'u. Kaayyoon tee bakka sittiin dhuftu dhalootaatu fakkeenya si godhachaa jira, biyyaatu si eeggata. Deem lafa